Welcome to Basic English Online Class. The purpose of this channel is to teach you basic English in a very simple and strategic ways. The topic of today is English greeting. Baga gara kutaa Ingiliffa bu'uuraatti baratamuu dhuftan. Kaayyoon chaanala kanaa Ingiliffa karaa salphaa ta'ee fi namaa galuu danda'uun isin barsiisudha. Mata dureen irraa kan ilaaluuf deemnu waa'ee nagaa gaafachuuti. Ingiliffa keessatti karaa kamiin nagaa gaafachuu dandeenya, akkamitti nagaa gaafachuu dandeenya bal'inaan kan ilaallu ta'a. Hamma xumura viidiyoodhaan faana tura. Chaanala kanaaf haarawaa yoo taatan chaanalli kun Basic English OC jedha yookiin Ingiliffa bu'uuraa jedha. Subscribe godhuudhaan maatii ta'uu ni dandeessu. Ergasii mallattoo all jetturra yoo keessan viidiyoon barumsaa kan gadhiisnu hundi salphatti isin bira geessi. Amma gara barumsaa seennu. Alright, today we're gonna be looking at English greetings. In English, we have two types of greetings, formal and informal greetings. Now, let us start from formal greetings. Here are the most common situations when such greetings are necessary. This is during job interview, business meeting, communicating with top management or CEO. Ingiliffa keessatti karaalee nama tokko itti dubbisuu dandeenyu karaa lamaatu jira. Isaanis formal yookiin informal kan jennu. Formal fi informal kana jechuudha. Formal greeting jechuun karaa nama tokko nagaa itti gaafatan karaa seera qabeessa ta'e. Karaa saahiba itti dubbifnu yookiin nama sitti dhaluu jiru itti dubbistu osoo hin taane karaa namoota gurguddaa wajji dubbattuuni jechuudha. Akka fakkeenyaatti yeroon formal greeting tun nu fayyadu yoomi? Tokkoffaa during job interview, yeroo interview hojiidhaatiif deemnu, business meeting yeroo walgahii teenyu namoota gurguddaa wajjin yookiin namoota wajji hojjennu wajjin, or communicating with top management yookiin immoo itti gaafatamtoota waajjiraalee yeroo dubbifnu yookiin immoo CEO or chief executive officer jechuudhaan bakka bu'aa CEO kuni. So hundeessitoota waajjiraalee yookiin immoo kaampaanii jechuudha. Yeroo namoota akkanaa wajjin haasofnu formal greeting kana fayyadamna. Let us continue. Chatting with new colleague. Namoota saahiba waajjira keessa yeroo hojii hojjettu namoota haarawa kanneen waajjiraaf haarawa ta'an yeroo dubbiftu formal greeting kana fayyadamna. Again, having conversation with clients. Maamiltoota hojiitti wajji yeroo haasoftu afaan kana fayyadamta. Speaking with someone you barely know. Nama tokko kan beekuun isaa sitti ulfaatu. Nin beekamuun beeku jettee kan yaaddu. Namoota akkasiisanii wajji yeroo dubbattu afaan formal ta'e yookiin formal ways of greeting kan jennu kana fayyadamtaa jechuudha. Having said so, now let us move to some formal English greetings. Number 1. How do you do? How do you do? It is very formal phrase for someone you meet for the first time. You can answer saying, I'm doing well, thank you. Fine, thank you. Karaa inni jalqabaa formal kan ta'e Ingiliffa keessatti. Yeroo nama tokko for the very first time yeroo jalqabaatiif nama san kan agartu yoo ta'e karaan ati nagaa itti gaafachuu dandeessu karaan formal ta'e akka malee very formal akka malee formaalii kan ta'e how do you do? How do you do? Jettee nama tokko nagaa gaafattaa jechuudha. Namni sun immoo maal jeesii deebisuu danda'a? I'm doing well, thank you. Angaariidha ati hoo jedhee si gaafata. Yookiin immoo karaa biraatiin isuma kana hiikaan isaa tokko ta'e fine, thank you. Nagaa galatoomi siin jechuu danda'a. Let us move to number 2. Nice to meet you. Pleased to meet you. This is the respectful greeting examples you can use replying to someone you meet for the very first time. Inni immoo karaa lammaffaa formaaliidhaan nam tokko nagaa gaafachuuf nu gargaarudha. Maal jennee gaafan? Nice to meet you or pleased to meet you. Yeroo kam jenna isa kana? Dura maal akka inni ta'e beeknu. It is respectful greetings. Akka malee kabajaadhaan kan guutame. Nam tokko yeroo jalqabaatiif kan agartu ta'e inni dursee gaafii yookiin nagaa yoo si gaafate ati kan deebistuufidha jechuudha. Nice to meet you. Si arguu koof gammachuun natti dhagahama akka jechuuti. Fakkeenya wajjin ilaallu.
Good morning, I'm Jamal from Oromia. Jedhee nam tokko nagaa gaafata. Nama taa'u jiru tokko jechuudha. Namni taa'u jiru kun immoo nice to meet you Mr. Jamal. Asirratti maal hubattan? Namni dura dhufee dubbise kun Mr. Jamal jedhama. Good morning jedhee nagaa gaafate, akkam bultee jedhee nagaa gaafate, ergasii maal godhe introduce if godhe if beeksise akkam jedhe I'm Jamal, ani Jamal nan jedhan from Oromia, Oromia irraa jedhe waa'ee isaa detailii lafa kaa'e. San booda namni taa'ee dubbisu kun maal jedhaan maal deebisaaf? Nice to meet you Mr. Jamal. Yookiin immoo maal jedhee deebisuu danda'a? Pleased to meet you Mr. Jamal jedhee deebisuu danda'a jechuudha. When people meet, it is common practice to shake hands. Handshake is generally lasts for a few seconds, which gives enough time to say pleased to meet you. Gosoota nagaa itti wal gaafatan kan yeroo fayyadamnu harka wal fuuna. Harki kun immoo hammamiif tura yoo jenne sakandii muraasaaf turuu danda'a jechuudha. Sakandii muraasa hammam takka yoo jenne hamma namni tokko pleased to meet you jechi jettu kana jedhee xumurutti harka wal ziyaaru yookiin harka wal hurgufuu jechuudha. San booda wal gadhiisu jechuudha. Number 3. How have you been? How have you been? Ask this question only if you have met someone before. For example, how have you been? The other guy replies saying, I've been busy working a lot. How about you? Inna sadafa, how have you been? Isa yutana. How have you been? Gosoota informali keessa isa sadafa jechuudha. Ask this question only if you have met someone before. Nama tana dura agarte yookiin wal beektu qofa gaafatta jechuu isa kana. Nama hin beekne akkam turte jettee hin gaafattu jechuudha. Fakkeenya ilaallu nam tokko kan jedhamu how have you been jedhee nama tokko gaafata. How have you been jedhee yoo gaafatu inni namnichi lammaffaadha maal jedhee deebisaafi I've been busy working a lot. How about you? I'm busy in ture hojiidhaan. Ati yoo akkami turte jedhee gaafatu danda'a jechuudha. Number 4. Good morning, good afternoon, or good evening. We use this way of greetings at different time of the day. For example, good morning is generally used from 5 a.m. to 12 p.m. Good afternoon time is from 12 p.m. to 6 p.m. Lastly, good morning is used after 6 p.m. or when the sun goes down. Okay, inni afuraffaadha. Good morning kan jennu, good afternoon kan jennu, good evening. We can use this way of greeting at different times of the day jenne. Guyyaa keessatti yeroo adda addaa kan fayyadamnu jechuu wal jijjiirre yeroodhaan wal qabataa jechuudha kun. Good morning in fakkeenyaaf sa'aatii 5 ganama subirraa kaasee hamma sa'a 12 wala keessa guyyaadhaatti kan fayyadamnu good morning dha jechuudha. Akka sa'a biyya keenyatti ganama subii sa'a 11 irraa kaasee hamma wala keessa guyyaa sa'aatii 6 fayyadamna jechuudha. San booda kan fayyadamnu good afternoon dha. Good afternoon kan fayyadamnu sa'aatii 12 hamma sa'aatii 6 yookiin immoo akka sa'a Itoophiyaa yookiin sa'a biyya keenya sa'aatii 12 yookiin immoo sa'aatii 6 wala keessa guyyaarraa kaasee hamma sa'aatii galgalaa sa'aatii 12tti kan fayyadamnu jechuudha. Good evening yookiin good evening kan jennu kun immoo kan fayyadamnu it is often used after 6 p.m. sa'aatii 6 booda fayyadamna. Halkan sa'a 6 booda jechuun erga aduun seente sa'a 6 booda yookiin immoo sa'aatii 12 kan biyya keenya yookiin erga aduun when the sun goes down jechuun erga aduun gadi lixxe kan fayyadamnu good evening kan jettu kana jechuudha. Informal greetings. Now let us dig into informal ways of greetings. You can use these informal greetings at casual meeting with colleagues, when having conversation with your team at work, when greeting neighbors, and when chatting with your friend.
Amammoo informal kan ta'e karaa seeraan alaa yookiin saahibaa fi namoota si dhiyaatu wajji nagaa karaa itti gaafattutti dhufne jirra. Innis informal greetings jedhamti. Isaan kana yoom kan fayyadamnu yoo jenne at casual meeting with colleagues, warra wajji hojjettu nama si dhiyaatu wajjin yeroo nagaa wal gaafattu, yeroo hojii kan taane yeroo alatti walitti dhuftan nagaa karaan itti wal gaafattan karaa informal karaa seeraan alaa kanaa jechuudha. Again, when having conversation with team at work, garee teetii wajji yeroo teessee wajji haasoftu karaan ati nagaa itti gaafattu karaa akka reefu formaali osoo hin taane karaa informaaliidhaan nagaa wal gaafattaa jechuudha. Again, when having or when greeting neighbors, ollaa kee yeroo dubbistu karaa kanaan dubbistaa jechuu karaa informal ta'e kanaan. And lastly, when chatting with a friend, nama saahibaa kee kan akka malee si dhiyaatu yeroo dubbistu karaa informal greeting yookiin karaa seeraan alaa karaa baratamaan tahin jechuudha. Karaa kanaan dubbisuu dandeessaa jechuudha. Having this in mind, now let us proceed to greetings. Number 1, hello, hi, hey. Hello and hi are the most popular greetings for informal situation. Generally, they are followed by person's name. For example, somebody said, hello Muhammad, how are you? And the other guy say, hi Chala, nice to see you. Nice to see you. Asirratti wanti isa kana adda taasisu nam tokko hello yoo siin jedhe hi jettee deebista. Hi jedhe yoo si gaafate hello jettaan. Kan biraa wanti adda taasisu hello fi hi kan jennu kun hedduu beekamaadha informal keessatti. Kan adda isa taasisu followed by person's name. Maqaa namichaatiitu itti aanee dhufaa jechuu erga isa jedhame. Fakkeenyaaf hello erga jedhame maaltu itti aanee dhufe? Muhammad kan jedhutu dhufe maqaa nama sanii jechuudha. Hello Muhammad, hello jee nama tokko dubbisee maqaa nama dubbisu jiru sayyaame. Sanbooda maal jedhe? How are you jedhee nagaa gaafate jechuudha. Namichi inni kaan immoo maal jedhee deebisa? Hi Chala. Hi akkami Chala jedhee deebisaaf. Nice to see you jedhee deebisuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti asirratti kan beekuu qabnu hi jedhamtee yoo si gaafatamte hello jettee deebistaa jechuudha. Hello jedhamtee yoo gaafatamte hi jettee deebistaa. Hey immoo akka filannootti kan fayyadudha jechuudha. Kanneen keessaa hey jettee fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Morning, afternoon, evening. It is a friendly and warm way of greeting someone in most informal situations. Inni lammaffaa morning yoo fedhe immoo afternoon, evening jechuu dandeessa. Akkuma reefu good morning, good afternoon, good evening jenne ammoo nama walitti dhiyaattu karaa informaaliidhaan karaa beekamaan taaneen yeroo nagaa gaafattu nama akka malee si dhiyaatu morning jetta bakka silaa good morning jechuu qabdu irraa murtee. Bakka silaa good afternoon jechuu qabdu yeroo waaree booda yookiin walakkeessa guyyaa booda kan fayyadamtu afternoon jettaan. Good afternoon hin jettu jechuudha. Afternoon yookiin immoo yoo galgala ta'e bakka silaa good evening jechuu qabdu evening jettaan. Saniif nama tokko akka malee yoo ka walitti siqtu ta'e isa kana fayyadamtaa jechuudha. Number 3, how are you doing? How are you doing? Or how is it going? This is a casual way of asking how are you. People prefer to ask one of these questions after the main greetings. For example, if someone say hello Ahmed, how are you doing?
And the other guy is supposed to answer saying, fine, thanks. And you? Amaga isa sadaffara dhufnee jirra. Karaa nagaa itti gaafatan isa informal ta'e. Akkam jennee gaafanna? How are you doing? Akkami maaliif jirta jechuudha. How is it going? Akkamitti deemaa jira? Haalli maal fakkaata kan jedhu jechuudha. Lameen keessaa tokko fayyadamuu dandeenya. Isa kana akkuma how are you akkami nagaa jechuu isa formal keessatti ilaallesan yoo ta'u adda kan taasisu people prefer to ask one of these question after what? After the main greeting. Erga dura nagaa wal gaafatte booda akkami maaliif jirta boo? Maalirra jirta? How are you doing? Or how is it going? Akkamitti deemaa jira wanni waliin quba qabdu sun nama haala walitti dhiyaatu wajji kan fayyadamtudha. Fakkeenya haalaallu. For instance, akka fakkeenyatti yoo ilaalle namni tokko dhufee hello jedha nama tokkoon. Hello Ahmed, nama Ahmed jedhamuun dhufee maal jedha? Hello Ahmed, how are you doing? Dura maal gaafate? Hello jee nagaa gaafate. Ergasii maalitti aansi maqaa isaa addee Ahmed jedhee isa booddeedha maali jirtaa waan sun akkam fakkaata duraan waa waliin quba qabantu jira jechuudha. How are you doing? Akkami maali jirta? Okay, naman beenen hin jettu jechuudha. Akka reefu informaali keessatti jechuudha. How are you doing? Yookiin maal jechuu dandeessa? How is it going? Akkamitti deemaa jira haalli jiru maal fakkaata jechuudha. Deebisaan namni kaan deebisuu fi danda'u maal ta'a? Fine, thanks. Gaariidha. Umaan jedhu thanks galatoomi. And you? Ati yoo akkami maalirra jirta? Haalli kee maal fakkaata jechuu danda'a jechuudha. Number 4. Long time no see. It has been a while. These common phrases are used to greet an old friend or begin a conversation with a person you haven't seen for a very long time. For example, if somebody say, hey Muhammad, long time no see, how are you? And the other guy may reply saying, I'm fine, thanks. What's new? Kuni gosoota informaalii isa afraffaadha. Tokkoffaan isa long time no see jennu kana yookiin karaan biraa it has been a while hiikaa isaa olaalle long time no see yeroo dheeraa waliin agarre akka nama jedhuutti yeroo dheeraa booda isaa baate akka nama jedhuutti kannaa jechuudha. It's been a while yeroo dheeraadha amma isaa baate akka nama jedhuutti jechuudha. These common phrases are used to greet an old friend, nama saahiba keetii kan adda baatan yeroo dheeraa booda waliin dhuftan yeroo when you begin a conversation haasoo eegaluudhaaf jalqaba jechaati itti fayyadamtu. Akkami nagaa kana osoo hin taane long time no see sagalee ol kaastu xiqqoo long time no see yoo itti sagalee xiqqeessite mirqaanan qabdu namicha san hin feetu yookiin rakkoo qabdanii jechuudha. Saniif gizee long time no see gizee ettu sagaleen tee xiqqoo ol koo qabdi toonation kee. Long time no see jettee eegaltaa jechuudha yookiin immoo it's been a while sagalee xiqqoo ol kaastaa jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannume nam tokkootu jedhaan nama biraatiin hey Muhammad maqaa isaa dha'uudhaan hey Muhammad long time no see how are you? Yeroo dheeraadhaaf sin agarre eessa kutte akkam nagaa how are you yookiin immoo nageenyi kan dhufu yoomi erga maqaa namichaa dhootti booda jechuudha. Hey nagaa gaafatte maqaa isaatti aansite san booda long time no see how are you? Namni kaan immoo maal jedhee deebisa? I'm fine, thanks. What is new? Maaltu haarawa jedha san booda haasooni akkasitti eegalaa jechuudha. Slang greetings. What is slang in the first place? Slang is informal language that are not typically part of what is accepted as correct use of language. A slang term can be related to location or a specific group of people. For example, teenagers often use a slang term that their parents did not understand. Slang kan jennu informaluma keessa tahee kan adda taasisu afaan namootni muraasni yookiin dargaggeessi fayyadamuudha. Afaan hariifaa yookiin afaan iyyaalaa jechuu dandeenya. Namoonni sun yeroo nagaa wal gaafatan namoonni shabaabaa yookiin namoonni ijoolleen yeroo fayyadamtu
afaan islaangii yookiin afaan maatiin isaanii hubachuu hin dandeenye afaan hariifaa ka jennu san fayyadamanii jechuudha. So as jalatti kan ilaallu namoonni ijoolleen yookiin namoonni lafaareef walkaan afaan isaan itti nagaa wal gaafatan SLANG jedhama. SLANG greeting informaluma jala jira jechuudha. Here are some different ways to say hello to your good friend or younger relatives. Okay. SLANG jechuun erga kana ta'uu beekne amma immoo there is a different ways that you can greet with your younger relatives or maybe with your good friend. Karaaleen saahiba kee kasitti dhaluu yookiin hiriyaa kee kasitti dhaluutii fi fira kee kan ijoollee ta'an kan amma reefu lafaa ka'an itti dubbistu karaalee asii gadii kanaa jechuu kan itti aanu kana. Number 1. Yo. Yo. This is a greeting came from hip-hop culture in 1990s America. It is still commonly used in the US today. Kuniga isa SLANG yookiin afaan hariifootaa ka jenne akkaataa itti nagaa wal gaafatan informaalii keessaa tokko kan ta'e kan jennuun keessaa isa jalqabaati. Yoo sagalee xiqqoo ol kaastee nama san saahiba kee akka malee si dhiyaatu ati immoo umriin ta'e nama shabaaba yoo taatu yoo jetta nam tokko gisee duratti dubbistu akka nama nagaa gaafachuu keessaa tokko jechuudha. Yoo jettee dubbista kun kan dhufe 1990 bara 1990 keessa ummata hip hop jedhamu kan Ameerikaa jiru aadaa isaanii keessa jira jechuudha. Isaantu jalqaba waan kana eegalee jechuudha ardii Ameerikaatitti. This is still common used in US today. Hamma arraatitti Ameerikaa keessatti fayyadamaa jiranii jechuudha. Isa yoo jettu kana naannoo biratti baay'inaan hin fayyadamani. Number 2. What's up? What's up? This is very common SLANG greeting used a lot both in person and over text message. It is more relaxed way of greeting friend by asking how they are doing or what's new in their life. Okay, inni lamaffaadha. What's up? What's up? Isa jennu kana jechuudha. Karaa informal tahee informal jalatti SLANG afaan hariifaa ka jennu keessaa karaa nagaa itti gaafatan afaan hariifootaa ka jennu jalatti argamaa jechuudha. This is very common SLANG greeting used in both in person and over text message. Amma yeroo message yookiin WhatsApp yookiin message ma fedhe barreeffama yeroo walii barreessinuu fi yeroo qaamaan wal agarrus kan fayyadamnu kan akka malee itti fayyadamnu irra caalaadhaan guyyaa guyyatti kan fayyadamnu WhatsApp kan jettu tana jechuudha. Maaltu haarawa jechuudhaaf kan fayyadamnudha jechuudha. It is more relaxed way of greeting friends by asking how they are doing. Maalitti akka jiranii fi what's new in their life. Jireenya isaanii keessatti maal haarawa akka ta'e kan itti gaafannu jechuudha. Number 3. Sup. Sup. This is a short version of WhatsApp, which was very popular in America in early 2000s. Inni sadaffaan afaan SLANGii tahee afaan hariifootaa ka jennuun inni sadaffaan sup ka jennu kana. Sup kan jedhu WhatsApp kan jedhu irraa muramee gabaabfamee kan kaa'ame jechuudha. Gabaabsitee sup jechuu dandeessa bakka WhatsApp jettee dheeressitu. WhatsApp jettee dheeressurra sup jettee fayyadamuu dandeessa jechuudha. Inni kun immoo kan eegale bara 2000 dura Ameerikatti kan eegaleedha jechuudha. Now let us summarize what we have seen so far. Waan hanga amma ilaalle haa cuunfinu. Today we have seen formal and informal, which includes a SLANG way of greeting in English. Under formal greeting, we have seen how do you do, nice to meet you, or pleased to meet you. Again we have seen how have you been, how have you been, good morning or good afternoon or maybe good evening depending on the time of the day. Arra kan ilaalle formal jalatti wantoota afran kan ilaalle jechuudha.
Under informal ways of greeting, we have seen hello, hi, or hey, and also we have seen morning, afternoon, or evening, depending on the time of the day again. We have seen also how are you doing? How are you doing? Or maybe you can say how is it going? And we have seen also about long time no see, or maybe it has been a while. And we have seen slang ways of greeting in English. Number 1 is yo. Yo. Number 2, what's up? And lastly, we have seen sup. This is the end of our class. If you have any question or suggestion or any idea, you can write us under comment. Kuni xumura kilaasii keenyaati. Gaafii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessuu ni dandeessu. Nagaan tura.